Te yaa Waaqayyo torban arfan darban kana dubbii kee isa jiraataa sagalee kee isa jiraataa dhoksaa mootummaa kee isa daarii hin qabne isa dhuma hin qabne dubbii kee isa galaana guddaa ta'e uqyaanosii kanarra isa caalu bishaan gurguddaa biyya lafaa collobboo baay'ee kanarra isa caalu dubbii jiraataa sagalee jiraataa sagalee keessa namaa kaasu sagalee jireenya namaa fayyisu sagalee amantii namaa fayyisu sagalee deddeebii namaa qajeelchu sagalee jireenya keenya teenye akka madaallu godhu sagalee amantii keenyatti nu kaasu sagalee iddoo kufnee nu kaasu nutti dubbachaa waan turteef maqaa gooftaa Yesuusiin galanni siif haa ta'u ulfinni siif haa ta'u sagalee kana keessa ulfina kee keesse eenyummaa kee keesse waaqayyummaa kee keesse gara keenya dhufuu jaallatte guutummaan waaqayyummaa isaatii Kiristoos Iyesuus keessa hin jiraataa jedha sagalee dhageenya keessaa inni tokko guutummaa sagalee kanaa keessa ulfina kee keesse waaqummaa kee keesse ofii kee keessaan jaalala nuuf qabdu nutti mul'isuu jaallatte maqaa gooftaa Yesuusiin galanni siif haa ta'u kuni dinqii kun ija keenya fuula duratti ajaa'ibsiisaadha kun keessa keenyattis ajaa'ibsiisaadha sagaleen nu dubbifame kun dinqiidha maqaa Yesuus Kiristoosiin ulfinneef galanni siif haa ta'u kabaji hundinuu siif haa ta'u galateeffamuun sodaatamuun waaqeffamuun hundinuu yaa gooftaa siif haa ta'u kun dubbii keeti kun dubbii lubaamti haleluuyaa kuni sagalee keeti kuni dubbii keeti bara kana keessa bara 2017 keessa ji'a yaa Waaqayyoo Oogasti kana keessa dubbii kana nuuf fiduu jaallatte dubbii kana nutti erguu jaallatte waan nutti ergiteef situ beeka waan nurraa barbaadde situ beeka garuu dubbii kee dhageenyeerra akka bokkaan irratti roobeera haleluuyaa sagalee kee otuun itti famin otuun hin beekin garaa tokko keenyaa keessa laphee tokko keenyaa keessa mana tokko keenyaa keessa gaa'ela tokko keenyaa keessa amantii tokko keenyaa keessa tajaajilaaf waamicha keenya keessa sagaleen kun darbeera mana keenya keessa sagaleen kun darbeera waldaa kana keessa sagaleen kun darbeera sagaleen kun faca'eera isa kanaaf si galateeffannaa galanni siif haa ta'u maqaan kee eebbifamu sagaleen kun amma nu gidduu jira sagaleen kun keessa keenya keessa jira sagaleen kun gurra keenyarra jira sagaleen kun laphee keenyarra jira sagaleen kun sammuu keenya keessa jira sagaleen kun kana booddee hin bilbila hin qaacila nama kaasu barbaada nama argatu barbaada nama guddisu barbaada nama qajeelchu barbaada sagaleen kun maqaa Yesuusiin nu haa dhaalu sagaleen kun nu haa dhaalu sagaleen kun mana kana haa dhaalu sagaleen kun waldaa kana haa dhaalu gara qixxee Kiristoositti nu haa guddisu gara qixxee Kiristoositti nu haa kaasu maqaa Yesuus Kiristoosiin sagaleen kun iddoo jiru nutti agarsiisu kufnee kan jiru nu haa kaasu dadhabnee kan jiru nu haa kaasu jabaannee jirra kan seenee of yaannu caalaatti jabeessee nu haa dhaabu maqaa Yesuusiin sagaleen kun hunduma keenya haa hojjetu sagaleen kun waldaa keenya haa hojjetu ati nama dhiiftee nama bira dabartu nama buuftu
akka namni ilaalutti nama ilaaltu akka ilaalutti obboleessa koo obboleetti koo waldaa kana keessa jiran guddaadhaaf xinnoo hin ilaaltu. Ati ilaalchi kee kan biraadha. Sagaleen kun hunduma keenya kaasee adarbu. Sagaleen kun hunduma keenya gedderee adarbu. Namni sagalee kana jalaa dhokatu hin jiraatine. Sagaleen kun hundumaan taaboo. Isa dhiiraa taaboo. Jedhamtuu taaboo. Isa guddaa taaboo. Isa xinnaa taaboo. Akkuma sila fakkeenya kenname miiltoodhaa kaasee sagaleen kun nu kaasee adarbu. Sagaleen kun jireenya nuuf ta'ee adarbu. Sagaleen kun kaabuuf guddachuu nuuf ta'ee adarbu. Akka waldaatti, akka maatiitti, akka dhuunfaatti warra sagalee kanaaf deebii kennan nu godhi. Warra sagalee kanaaf deebii kennan nu godhi. Sagaleen kun jireenyaaf nuuf ta'a. Sagaleen kun si kadhadhaa yaa Waaqayyo. Naan sodaadhu ofii kooti. Waldaa warra wangeelaa burqaa jireenyaa Oromootiif jireenyaa ta'u. Haaleluyyaa. Amantoota keenya xinnaadhaaf guddaa hin beekin habee warra dubbii kana dhageenye hundumaa sagalee kun jireenya nuufaa ta'u. Manni keenya ittiin ijaaramu, waldaan keenya ittiin ijaaramu, tokkummaan keenya ittiin ijaaramu, jaalalli keenya ittiin ijaaramu, waliif ooluun keenya ittiin ijaaramu. Kun nuufaa ta'u. Sagaleen kun nu keessaa nama tokkotti yoo firdiif hin ta'in, anaaf akkas hin ta'in, mana koof akkas hin ta'in, mana firoota koo hundumaaf waldaa kanaaf lubbuu tokko keenyaaf sagaleen kan ittiin nutti faradanii gaaf tokko dhageesse dhangalaaf jedhamee hafee ittiin firdii nu argatu tun ta'e kan ittiin kaanee jireenyi nuuf ta'u haa ta'u. Hunduma keenya nu gargaara. Ulfaatoo abba'ee keenya dadhabanii yeroo fudhatanii Waaqayyoof abboomamanii haaleluyyaa. Naqaan qofa keessa gara lubaatti qabaa Waaqayyoo kadhannaa fi si Waaqayyoof abboomamanii boo'ichaan sodaadhaan oollannaadhaan dubbii kana waldaa kanaaf dhiyeessaniif galanni siif haa ta'u. Ulfinni siif haa ta'u. Waa'ee luba Dooktar Dabalaatiif, mana isaaniitiif, jireenya isaaniitiif, aaddee Haannaadhaaf, ijoollee isaanii hundumaa, maatii isaanii hundumaaf maqaa Gooftaa Yesuusiin galanni siif haa ta'u. Eebbisa hundumaa danda'u, eebbi kan Waaqayyo isa qulqulluu kan kee immoo kana caalaa jireenya isaanii irratti, mana isaanii irratti, tajaajila isaanii irratti, maatii isaanii, ijoollee isaanii hundumaa irratti maqaa Gooftaa Yesuusiin haa dhufu. Maatii kanaafis sagaleen kun fayyina bara baraa haa ta'u. Humni sagalee akkasii dubbatu, humni dubbii dhoksaa akkasii fidu caalaa maqaa Gooftaa Yesuusiin jireenya isaanii irratti haa baay'atu. Hafuurri qulqulluun jabeessee isaan haa dhaabu. Ayyaanni Waaqayyo, humni Waaqayyo, qajeelummaa Waaqayyo, sagaleen Waaqayyo inni nama hin ganne, inni yaa Waaqayyo dadhabbii namaa lafa hin buufne maqaa Yesuus Kiristoosiin Waaqarraa eebba keetiin mana kana, mana lubaa, jireenya isaanii hundumaa, tajaajila isaanii hundumaa ati eebbisi. Qomoo isaanii keessa, ijoollee isaanii keessa, zarii